oduu ammee hanga afuura keenya dhumatti olaantummaa Iraan ni eegnaa jee ajajaan waraana walii galaa Iraan hanga jechuudha lubbuun teenya baatutti olaantummaa Iraan ni eegna jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Turkiin itti sirna ittisa qilleensa isii jabaa bobbaaftee jirti. Itti aansuudhaan Iraan halkan sadaffaa ammaan tana tapha eegaltee jirti. Ilaal dirooniiwwan isiin jechuudha achi haraa jirtuu fi misaa'ilee jechuudha gara Israa'el haraa jirtu yaa salaam ittuma fuftee jirti. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Israa'el ganamni gaddaan nuu bari'aa jee jechuudha. Ganamni har'aatis gaddaan nuu bari'ee jechuudhaan ganamuu akka gaddaan jechuudha gaddi bari'uuf yaaddoo jiru ibsatee jira. Kanatti aansuudhaan Israa'elis filannoo biraa hin qabnu jechuudha loluu malee jechuudhaan dubbatee jira. Amma Israa'elis aleellaa eegaltee jirti. Amma yeroo ammaan tanatti daqiiqaa kanatti jechuudha taphni akka gaariitti eegalee jechuudha gama naachi haraa gaba siyaasaraa itti jira jechuudha taphni ajaa'ibaa kun. Kanatti aansuudhaan Iraan laal meeshaa isii gurguddoo jechuudha Ameerikaan sodaattu kan lafa jalatti awwaalte ol baaftee akkanatti jechuudha lillisaa jirti. Lafa jalaas akkatti oofaa kaanis. Dhugumatti jechuudha lolli addunyaa sadaffaan jechuudha ni ka'aa jaanii jechuudha xiinxaltoonni sodaa yaaddoo keessa galuudhaan sodaachaa turan ka'ee jira bakka amma humniti jabaattee jirti. Turkiinis sirna ittisa qilleensa isii jechuudha bobbaaftee jirti jaba kaabachuu amna dheeraa deemu. Kanaaf ammaan tana Israa'el filannoo biraan qabnochaa jirti. Kanatti aansuudhaan jiddumaan galaal mallattoo gurraatti na tuquraan sabskiraayib godha oduu guyyaa guyyaan isin biraan geenya oduu takka jechuudha hin dabartu. Laal biyyoota jiddu gala lolli sadaffaan ka'uun addunyaa hundaaf yaadduudha beeka. Biyya teenya illee hanqattu rabbi nagaa buusu malee. Kanatti aansuudhaan mootummaan Faransaay Iraan jechuudha meeshaa waraanaa yookaan humna Faransaay hin dho'itu nuun dho'itu qabdi jechuudhaan dubbatee jira. Ammaas yoo jechuudha leellaa Israa'el irraa wajjiru kan dhaabuu baate nuti jechuudha Israa'elii wajjin ni dhaabbannaa jechuudhaan dubbate. San irratti immoo warri Iraan jechuudha aangawoonni Iraan deebisaniif ati dura jaartumeen ta'eef irraa dhoorkiidha deebisan. Tana boo dubbiin warra dhugatti lalleencotaa bar ijoolleen Iraan tun qeerroo ajaa'ibaati. Qeerroon tapha eegaltee tapha itti fufaa jirtu jechaanis akkanumatti keessaan irraa maa darbitiini aleellaa taatus akkasitti jechuudha dhugaan jechuudha waa hunda tapha hundatti beeyti. Kanatti aansuudhaan mootummaa Ameerikaa Tiraampitti hawaasni Ameerikaa jechuudha kumaatamaan lakkaawwan hiriira itti ba'anii jiran. Hiriirri guddaan itti dho'ee jira Tiraampis osuma inni jechuudha agarsiisa meeshaa waraanaa jechuudha 34ffaa jechuudha guyyaa irraan agarsiisaa jiru irratti hiriirri itti dho'ee jira kan jechuudha Tiraampi mormu. Tiraambis jechuudha dhuma aangoo isaatiif ta'uu deema. Kanatti aansuudhaan mootummaan Israa'el amma erga jechuudha halgadda dhokaterraa ammallee lafuma ila taa'eetti tarsiimoo baasaa jira jechuudha loltoota isaanii bobbaasaa jira ifiimmoo jechuudha goda keessa seenee jira. Edenuu jechuudha ammaan tana lolli immoo Iraaniin jechuudha leellaan amma Iraaniin gara Israa'el jechuudha raawwatamaa jirtu masgiida Qudusii jechuudha kan qiblaa muslimtootaa kan duraanii irratti jechuudha gubbaadhaan akkanatti achi darbataniiti teelabiib akkanatti maayis lafa guutu jiran. Hawaasummaan Israa'eluu amma guutumattu jechuudha iddoo lafa jalaa jechuudha iddoo lafa jala baqatanii jiran suuraa akkuma gartanii isin maxxansaa yeroo kana lafa jala baqatanii jiran isaanis akkuma mootummaa isaaniitti pirezidaantii isaaniitti dhokatanii jechuudha lafa jala seenanii jiran. Wayi dubbiin numa jabdu lolli addunyaa sadaffaan ka'ee jira jechuudha shakkii takkan qabu ammaan tana ilaalla akkuma gabaasaa turreetti akkuma xiinxaltoonnis yaada turanitti dubbiin jabduudha. Waliigaltee marii jechuudha nukuleeraatis jala muramee haqamee jira. Guyyaa irraan tanaa mariin hin taa'amneemi dubbiin guutumaan guututti jechuudha lolli immoo biyyoota giddugalaa sanatti eegalamee akka malee jabaatee jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Saawudiitii fi Turkiin jechuudha waliin ta'uudhaan nageenya jechuudha naannichaa ni mirkaneessinaa marii jechuudha yaada jiru jechuudha marii jiru qopheessanii jiran marii taa'uudhaaf. Hanga dandeenyetti jechuudha carraaqqii ni goona jechuudhaan mootummaan Saawudiitii fi Turkii jechuudha waliin haasa'uudhaan marii akka taa'uu deemu jechuudha akka taa'uu yaa'an gabaasanii jiran gara jechuudha miidiyaa Saawudii guddaadhaan. Lolli jechuudha Iraanii fi Israa'el jidduutti ka'ee keessattuu Israa'elootaaf akka malee yaaddoo ta'ee jira. Akka pirezidaantiin jechuudha jeetti ganamni hundi gaddaan nu bari'aa oolummaa gaddatti booda'anii jiran. Dubbiin ammaan tana biyyoota giddugalaa kanatti eegaltee akka malee sodaachisaa taatee jirti. Akka malee jechuudha ijji addunyaa guutuun gaazexeessota, hayyoota, xiinxaltoota, beektota achumarra jiran jechuudha. Aangawoonni gurguddaan jechuudha warri lixaatiis Israa'eliif tumsu irratti argama jechuudha gama hundaan jechuudha ammaan tana bobba'aa jiran. Akkasuma
biyyoonni jechuudha humna qaban kanneen akka jechuudha Turkiitii fi Paakistaanii fi kunis qophiin isaanii Chaayinaa dabalatee hanga buutiinitti jechuudha Raashiyaatti Iiraanii wajjin akka yaadan amma dhaabbachaa jiranii fi booda dubbiin jechuudha lola sadaffaa sun jechuudha lolli kun itti fufee lola sadaffaa jijjiiramnaan lola addunyaa sadaffaa jijjiiramnaani tumsi isaanii jechuudha guututti deeggarsa Iiraanii wajjin jechuudha Iiraanii wajjin tumsanii Israa'el qolachuufi. Kanaaf ammaan tana lolli gaagama lama baanaan jechuudha jabaatee humnatti gurguddoon lamaan ammoo Iraan dhugaan jabduudha. Iraan laal Ameerikaa'u gartee miti akeekkachiisa cima agarsiifte jechuudha. Isin meeshaalee jechuudha buufataalee meeshaalee teessanii Ameerikaatiif ta Faransaay ni rukunnaa jettee jirti. Meeshaa isii tan duraan jechuudha lokoleera gurguddaa karaa nagayaatiin jechuudha Ameerikaan mariidhaaniin harkaa fuudha jee jiru guututti akka harkaan fuune Israa'el jajjarsee jechuudha achi buuseeti. Israa'el amma cinii namaa jirti akka malee cinii namaa jirti. Amma Israa'eloonni akkuma jirutti jechuudha hawaasaas ta'ee mootummoonni aangawoonni jechuudha hundi goduma laallachaa jiran jechuudha. Guyyaa fi halkan addaan hin beekan jechuudha argatti dukkanooyte dukkanamaa keessa jiran. Kanaaf ammoo dhiiroo biyyoonni jechuudha jiddugala kana ta'eetuma akkasuma warroonni ba'a Afrikaa jii maalirra jiran isaan yaada kanaaf akka addunyaatti intaltoota wajjinis ta'anii aangawoota biyyoota jiddugala kanaa wajjinis ta'anii wanni isaan jechuudha akkaa'oo lolli kun yoo qabatee jechuudha nullee ga'ee maaliin firraa ittisuu qabnaa waan jaan jechuudha itti yaadanii jiranii ammallee wanni yaadaniis hin jiru osoo yaaduu jiraatanillee wanni hanga ammaan tanaa gabaasan takkallee hin jirtu jechuudha ammoo tun yeroo namni bira taa'u miti yeroo yaadaanillee ta'u hertee miti walitti siqanii jechuudha wal mari'atanii waa'ee kanarraa dubbiin jabaachaa waan dhufteef jechuudha. Kanatti aansuudhaan Suudi Arabiyaan jechuudha torbaan tokko keessatti humni jechuudha qaamoleen nageenya Suudi Arabiyaa lammiilee jechuudha biyya isaanii keessa jiran ajnabii jechuudha torbaan tokko keessatti 9,639 to'annaa jala oolchitee jirti. Qabaan jechuudha akkuma itti fufte jirti beekaa namoota seeraan ala biyya kana keessa jiran hayyamni isaanii badees ta'ee jechuudha. Warra hayyamni isaanii badee fi hayyama hin qabnes warruma seeraan ala biyya kana keessa jiraatu jaama. Torbaan tokko qofa keessatti nama 9,639 qabanii jiran. Kanaaf of eeggannoo cimsaadha isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan gara biyyatti isinii deebina gaamma oduulee yeroo hunda karaa jechuudha biyya alarraa isinii eegalla maaliif dubbii biyya alaa tanaa jabaatee jira waan ta'eef. Gara biyya keetti yoo isinii deebinu Dr. Abiyyiin guyyaa har'aan tanaa ogeeyyaa aartiitii wajjin marii taasisee jira. Akkuma jechuudha dhiyeenya kana marii ergatti fufee jechuudha dhaabbilee garaagaraa tan biyya teenya keessa jirtu hanga abbootii jechuudha daldaltoota qabeenyaati wajjin taa'urraa eegalee hanga dooktaroota barsiisota amma immoo ogaartii jechuudha aartistoota biyyattii guutuu waliigalaati wajjin marii guyyaa har'aan tanaa taasisee oolee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan Dr. Abiyyiin ammaas ulaa galaanaa itoon harkachuu qabdii jechuudhaan dubbatee jira jechuudha. Waa'ee ulaa galaanaa qofaatu isaan yaachisaa jira malee lolli addunyaa kan jechuudha sadaffaa ka'ee galaa jiru kunu isaan yaachisaa hin jiru. Kanaaf namu hawwii fi jechuudha waan itti xiyyeeffate qaawa sanni agara waan ta'eef sanitti xiyyeeffate sochoo qaba waan gaarra jiraniinis. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa jechuudha Mararaa Guddinaafaan jechuudha. Dr. Mararaa Guddinaafaan guyyaa har'aan tanaa guyyaa abbootii jechuudhaan akka sagantaa qopheeffatanii jechuudha keeka muraa jiran. Kanarratti jechuudha Jawaaris dabalatee yoonni beekamaa jechuudha baga guyyaa abbootaa geessan jechuudhaan walii dabarsaa jiran jechuudha. Kun cunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun har'aa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deebitu sheer dootoo na facaasaa akka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduu ammatti isinii dhiyeessaa feesbuukaatu nu maxxansu malee gara yuutuubii fi gara jechuudha tiktookiin akka gaariitti isinii dabarsaa sheer godhaa jechuudha gabbuusaa yuutuubiin gisee dhayitaniis daawuloo godhadhaa hin buusina isiniin hin jiwanii sheer godhaa facaasaa namni hundi waan kana hubachuu qaba dhagahuu qabaas kana nagaan na turaata biraatiin hanga walitti deebinutti.